كان اللي باسافي يا جماعة. إذا كان اللي والقبتك حديث لما فارس ينجر سنة مو أكن جرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام كنا مو صحيح بخاري كيس جرى صحيح بخاري كم أفري في ربا أفري في صدمي سديت مي نتركي كيا يفهم وجهي. ايوه لكو ست ملتهم. ايوه يبقى فري صدمي سديت سر التلال ما جرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا أنواشا كنميجرا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي. أنا دور نبيين تقول لك إن كنمين توكو نصرت بالرعب مسيرة شهر صداد أن تمسمي جدا مسيرة شهر جتشون ديم سجي أتوقوتي أدوين صداتا جدا وجعلت يا الأرض مسجدا وطهورا دچين غوتون بكت صلاة موفي أقسم وان تنقل كل فهمت تاسين كل كلنا تاسفهم تجرتي جدا سيقالتي وان تنقل كل فهمت تاسفهم بكون ده صلاتهم قروم النبي محمد دورا بكتو كوتين صلاتهم مسجد قفا صلاتهم وأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي نمت كل يبكما سلان اتقيت صلاة أمتك يا راجل يو سلان التلوفت وأحلت لي الغنائم بوجونا فيما قدمته وكان النبي نبيين يبعث إلى قومي خاصة نبيين سندرا كان أمتها ساقفة إرقمت تجرى وبعثت إلى الناس كافة أنا مونا هندمت إرقميجا هندمنا ما ترقميجا هندمنا ما ترقميجا هندمت إرقميجا الحمد لله رب العالمين تمام أكس هندمت إرقميجا دوبة النبي ربي عليه الصلاة والسلام إذا كانت دوبة هاي رجال منا في الديرتا. أيوة دبات برتون نساء دوغاباني روغاروكان برتون نساء دوغاباني kan nabiyyuun qabuun akka Yesuus hin qabu bartoota 12 jedhamu yookiin kan bira eenyu isa waliin ture Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam bartoonni isaanii guutuun isaanii eessa jiru fakkeenyaaf amma maal jechuu barbaade eenyu dhugumaa wanta inni hojjetu hojii rabbiin isa ergeedha kan kana faa hojjeteera inni amanamaadha nabiyyu Muhammad kun amanamaadha kun akkas hojjeteera du'aa kaaseera or something waan akkana waan hojjeteef inni sirriidha jedhanii dubbataniiru waa'ee isaa bartoonni yookiin bartuu soo ta'uu baate qaama sadaffaa isa beeku soo jiraate dhugaa ture jechuudha waan akkasii jira. Kaama sadaffaa maa jettee barattoonni hundi isaanii dhaa kan Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam ergamaa ta'an dhugaa baanii jiran. Keessatti hadiisuma keessatti hadiisa keessatti waggoo jettu hadiisa jechuun bar waan Nabi Muhammad dubbatan qofaa miti barattoonni dubbatanii jiran. Barattoonni barattoota isaaniitti dubbatan namatti geessan. Okay. Ama asitti beka Allahan fakkeenyaaf karaan maasaa ta'u dhageesse beektaa sagalee isaa. Okay. An dhageettiin hin beeku garuu ammoo inni isin jechuu barbaadu jalqaba irratti Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam hojii akkanaa hojjetanii hojii akkasii hojjetanii kan jiru barattoonni hedduun isaaniidha dhugaa baanii jiran. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam jiini bakka lamatti akka addaan dhooyeef jiinummaan ati gartu kun yeroo takka rabbiin bakka lamatti addaan dhoosee ergasanii ammoo akka walitti deebise Anas ibn Malik kan jedhamu ammas Jaabir kan jedhamu Anas ibn Malik kan jedhamu namoonni biraallee waan kana faa waan kana dhugaa baanii jiran takka jedhi gad eessatti jetta? Okay, aduun adda dhoote jettee aduun ji'atu addaan dhooyeef rabbiin kadhatanii mallattoo nutti garsiisi jennaan
رب سبحانه وتعالى ما جاء الدان دوسيتي في تجرسيس أمة سادت Yesus tu dosa gana dan ingenya biadun gana intini jetti she. لكن يسوس دوسو يسوس دوسو لندن دوم دوفن الليدا نبي محمد سنجة تجران والكيس لكن كاتي Ewan ni achana si awan kaje dufan sinjede. Ifa mana god. لا كان ريسيكا والكيس لكن نقافة تجرتا سيدي بسجرة أنا ما مجافا كيسن سين وقوة مجافا كيسن سين ومجافا نوجناتي نبي محمد سنجة تجرة أنس إلما مالي كان جدمو جيني بكلمة تكدان روي زمان نبي محمد ربين كرتني جنان جيني بكلمة تكدان روي دبتين جرا سنجة تجرة Galatu meshi. Thank you. Namasagenallo. ragaa si kadhu danda'a raajii nabi Muhammad dubbatan hojjetan irratti wantoota hedduu waan yeroo san barattoonni isaadha ragaa ba'an fakkeenyaaf wantoota muraasa ishee dubbadhu akka ijmaalaatti ragaa yoo sii narra barbaadde sii kenna tamaam tokkoffaadha jiini bakka lamatti addaan dhoohu lammaffaadha bishaan xiqqoo yookaan nyaata xiqqaa namoonni kumaataman lakkaa'ama akka nyaatan gochuu sadaffaadha rabbiin kadhatanii jennan nabi Muhammad kan duraan roobni hin jirre rooba roobsu afraffaadha mukni isaan dubbisu dhakaan isaan dubbisuu fi dhakaan isaanii dubbachuu fi beeladaan isaanii dubbachuu shanaffaadha afuraffaadha kun shanaffaadha namoota dhukkubsatan garagaraadha fayyisu sigaltee isa kana hunda isaa sii kennuu danda'a nabi Muhammad alayhi salatu wassalam yoo raajii kan fudhatu taate raajii bakka kana taa'ee raajii basadillee dhibbala malee sii kennuu danda'a maal jette isa Yesuus dubba jedhee ati beekan ati Yesuus koppii gootee natti niminka nyaachisu obaasuun kun kasaa waan ta'eef naga qabda fayyaan kan kee nabi Muhammad biyya arabaa jiraatanii Yesuus ammoo biyya biraa jiraate Yesuus maal raajii maal hojjetee jira raajii naan jette isaati Yesuus raajii guddaan hojjenne raajiin inni dubbate macaafa keessa 29 qofa sun waan xixiqqoodha bishaan faa kamritti yookaan daadhiitti jijjiiree faa wani guddaan inni hojjete jedhamu du'aa kaasee du'aa kaasuun namoonni nabiyyii miti kuwwanu Phexrosuu kaasaatiin ture raajiin jedhamu kun guddaa raajii waan jedhamee akkas dubbatamuudhaami kan Nabi Muhammad sallam dubbatan ani kasiin jechuu jiru barbar ji'a bakka lamatti rabbiin addaan dhooseef siin jechuu jira kun qophiidha maal Yesuus maal ji'a addaan dhoosa nama iyyuu addaan dhooseen beekuuti gana waaqni saminu baqxee badde akka dabtara walitti gana dhaliisi ganaan abdiidha malee kuni waan sirriidhaati akkasitti taasa'u jiru Nabi Muhammad waan hojjetan sitti dubbachuu jiraan Yesuus hojjete kan jedhamu mee maal hojjete Yesuus mee raajiin guddaan waan namni hojjetin ka hojjete maalidhame Nabi Muhammad waan namni hojjechuu hin dandeenye waa hedduu hojjetanii jiran mukni isaanii dubbatee jira nama nabiyyii keessa nama mukni itti dubbate naafiti nama mukni dhaabbatee ragaa ba'eef Nabi Muhammadiif ragaa ba'ee jira ergama rabbi akka ta'e mukni dhufee nu afoo dhaabbatee ragaa ba'eef jedhanii barattoonni dubbata warri bira jiru mee nabiyyii keessa nama mukni ragaa ba'eef naa kenni nama uumamni kun ragaa ba'eef naa kennime tokko isaadha Yesuus ani abbaa qofatu ragaa naa ba'a jedheem Yesuus maaliif mukan dubbisin mukni akka dubbatee waan jedhu maan godhi Nabi Muhammadiif garuu mukni ragaa ba'ee jira koppiin aan jedda maaltu koppiidha kun maali walitti dhufa isa koppii itti fufee jira amma kan Yesuusii itti fufee jira amma namni fayyaa jira Luuk maqaa isaatiin fayyisuun ittuma fufee seexana baasuun ittuma fufee du'aa kaasuun ittuma fufee wanti hunduusa maqaa isaatiin ta'aa jira nuuf ta'aa jira waaqayyo ammallee karaa isaa nutti dubbataa jira nama jajjabaa nama maqaa Yesuusii waa hojjechuu danda'u naa kennime hin gabaabsa arra kana beekaa dhiiseetiin ani waan tokko isin dhugaadha siin jedha nama jabaa maqaa Yesuusii waa hojjechuu danda'u tokkicha qofa addunyaa keessa naa himi wama tokko qofa maqaa isaatiin haa hojjetu achi boodaan anilleen sirriidha siin jedha. Okay kan Yesuus hojjetaa ture bartoonni hojjetan immoo hin hojjenne fakkeenyaaf. Bartoonni hojjetanii hojjechuu dhiisanii saniif kas gaafadhaan amma kan hojjechuu jiran naan jedhe mee nama tokkicha nama maqaa Yesuusii waa hojjechuu danda'u tokkicha naa kenne hundi isaa sobduudha zayitii gurgurattee uummata dhamaasuu malee tokkichi maqaa Yesuusaatii kanatti uummata kan hojjetu yaa gubasiif uummata kan hojjetu maqaa Yesuus dhiisi maqaan kabbada maqaa Yesuusii fi maqaan Nabi Muhammad illee saatii kana waan takka hojjetu Nabi Muhammad osoo jechaatiin oolte du'aa kaasuu hin dandeessu Yesuus osoo jechaa oolte du'aa kaasuu hin dandeessu mee nama tokkicha fidiiti nama tokkicha mee nama du'aa kaasuu danda'u naa fidime
Injiruun kijiba malee gootuun isaadha. In kijiba. Ni kijiba. لا أكسمت لا أول أكسمت أني كنا نجاكي يا نرجو كنا نرجع نما فاي نما لا لايك دوف كأي نما تابعي اللي فاي نما باي أرجنجر إجاكي يا نجتودا Namni tokko maqaa Yesuusiin ka fayyu hin jiru yaa goobati. Namni cabee anuu cabee fayyee jira. Yesuus na fayyiseessa maqaa Yesuusiin fayyee. Anuu cabee fayyee jira. Maali Yesuusiin kadhadhee fayyee. Maaliif yeroo seexanni Maal taate kana nutti naasein. Nama akkis hin jedhe waan seexanaadhis. Waan seexanaadhis akkis hin jedhe Yesuus waa hojjeta yoo jedhe. Waanuma gaarii. Du'aa haa kaasu. Karaa gabaabaa. Karaa gabaabaa dhisi. Kana dhisi. Hafuura hamaa fi minaamination dhukkubsatee fayyee jira kan lafeen cabdee fayyite. Lafeen cabdee maaf hin fayyine duraan. Lafeen nama kiristaana qofa fayyamoo addunyaan guutuun cabdeetuma fayyuu jirti. Ijji dhukkubsatee fayyitee ijji dhukkubsatee namni fayyuu jira. Mataan kun dhukkubsatee fayyuu jira fayye. Maal kunni waa Yesuusiif ala waa wal qabatuudha miti kun. Ka musliimillee fayyuu man jira. Musliimni Yesuusiin kadhateeti miti maqaa Yesuusii hirkateeti miti kan fayyu. Lafeen cabdee fayyite maqaa Yesuusiin naan jettaasaa. Kana dhiisuuf irraa akkisiin jedhe mee raajii ana jedhe raajii ani guddaa ani maqaa Yesuusii ani Waaqayyo walitti dhufa jedhee nama dhaaddatu keessaa tokkicha fidiiti du'aa haa kaasu. Yoo du'aa kaasuu hin dandeenye kijibaadha. Bilaasha zeetiidhaan isin gurgurachuu jira malee sirriidhaa miti. Du'aa haa kaasu. Wanni guddaan ittiin beekamu Yesuusiisa. Kanaaf raajiin guddaan waan ani hojjechuu dandeessan jedheemi mee maqaa Yesuusiin hojjeta eegatee du'aa haa kaasu. Karaa gabaabaa. Du'aa haa kaasu. Yoo du'aan kaafne taate bu'aan qabu. Brother, hojiin Yesuus itti fufee jira. Itti fufee itti du'aa kaasaa mee maal kaasu mati maal hojjechuu dandeessame? Ani siifan kadhadha akka ati fayyituuf. Mee karadhu mee amma kunoo eessana dhukkubu jira batee jiru. Ijji tunuu na diimattee jirti naa karadhu mee tokko si. Karadhu mee amma irraa baduuti. Afayyaadha tan. Faafuratti malee foonitti nagaa keessatti. Maan na dhukkubu jira karadhu mee kun waan kijibaati yaa lammiisaa kijiba wallaahi kijiba raajonni sobaadha bilaasha birrii isin nyaate. Raajii tokko yoo an raajii jedhe isinitti dhufe du'aa kaasiidhaan jalqaba. Namni du'aa kaasu yoo addunyaa kanarra jiraate dhugumaan raajiidha. In kijibdi guutuun isiitu hafuura hamaa isinitti galchitee isin keessaa baaftee eegasanii hafuura hamaa baafne isin hin jedhe. Ni kijibdi hin nyaatamina. Kijibaan isin bokoisu jirti malee raajiin saatii kana hojjetu hin jiru. Pheenxee qofa kanaan shaakala malleedha. Amma ortodoksiin illee jalqabdee jirti galuu kana. Daanii akkam nagaadha? Waan inni argine hin faradin awwal. Maal hin argine? Argutti jiraami? Laali, mee atamma na fayyisii jina dhukkubdi kadhadhu na fayyisii jettee miti? Laa kanaa miti du'aa kaasam. Akaakayyuu kee du'aa kaasuu dandeessaa tam? Dhaggeeffadhu amma du'aa kaasu waa'ee du'aa kaasuuti miti. Ati yoo fayyuu barbaade du'aa kaasuu irratti haasa'u jirra. Waa'ee Yesuus hojjetu hojjechuu dandeessa mun dandeessu. Maaltu dursa akka macaafni jedhutti amanuudhaatu dursa. Ati Yesuus Kiristoos ni fayyisettee gaafa amante hin fayyita. Xayyib. Ka'amane kaaftaate ka'amane ka du'e kaaftaate du'aa isaa. Amanu afaanii amanuu miti onneedhaan fudhachuudha waan san bakka hin taa'ettee itti amanuudha beektaa. Warri du'e guutuun onneedhaan hin amanne moo naga qabdaa? Warri amane guutuun maal paastariin gurguddaa du'ee jira kapheenteedha kaaftaate. Du'a si qoyaatiin duutu musliima taataatiin duutu hin du'a hundu. Ana maal goota anarraa wanna kiristaana amaneetiin du'e kaaftaa du'aa isaadha kaaftaa siin jedhe. Yesuus namni natti amanu waan an hojjedhu hundumaan hojjedhaa jedhe. Qoy an akkamitti annama akka keetii tattami kaasuu danda'a anin kaasu ka kaasu eenyu isa ani tamanetu kaasa Yesuus Kiristoos jechuudha an akkamitti kaasa Yesuus amma kaasa tayyib kaasam saatii kana kaasa Yesuus akka gooftaa ta'e hin beektu itti namantu abbo kaasaa siin jedhe du'aa kaasa Yesuus ati Yesuus itti amantee jirta amantee jirtu sila itti amanee jira tayyib Yesuus namni natti amane kamuyyuu hojjedhu hundumaan hojjetaa jedha. Hojii inni hojjetu hojjechuu dandeessu kaatuunoo. Dhaggeeffadhu maqaa kootiin maqaa isaa jechuun aangoo keetii oduun ta'e dandeettii keetii oduun ta'e dandeettii isaatiin. Maqaa isaa yoo maqaa kootiin hin jedhu akkas hin jedhu. Waan inni hojjedhu hundumaan hojjetaadha. Amma maqaa Yesuusiin ati hojjechuu dandeessaa uummata yaa ta'u waan Yesuus hojjetu. Inni laali maal jedhaa cubbuu dida malee cubbamaa hin diduu jedha. Inni cubbuu koo dida malee ana hin didu maaliifi ana fakkaattii ofiitii waan na uumeef ana hin didu jechuudha. Waan inni yaa Yesuus hojjetu hojjettaa siin jedhe gabaabsi natti hin dheeressin.
Maqaa isaatiin nan hojjedha maqaa isaatiin. Okay, tamam. Amma Abbo namni qabrii bira jirtan eenyudha? Mee namni qabrii bira jirtan? Namni qabrii bira jirtan? Qabrii kiristaanaa bira kan jirtan? Qoy maasii dhaggeeffadhaa miti. Isa afaan dubbachuun dandeenye, isa ijaan arguu hin dandeenye, odoo fayyu ija kiyyaan argee jira. Amma dhaggeeffadha. Amma kiristaana dhukkubsate ol siiseensisa. Ijoollee mana madaamii jirtu kiristaana dhukkubsate ol siiseensisa. Kiristaana amaneet hin jiru. Ijoolleen kiristaanaa kanatti carraa kana fayyadamaa ol seenaa mi'am. Mee haa fayyisu. Qabii kootu iyyuu fi masarati bira dhaqi iyyee akka keessa ba'u argita. Kudha iyyee. Ati hojjettamuun hojjetta. Ati mataa kan keetu hojjettamuun hojjettu. Namni namuma naan hojjedha yoo naa dhagaa kana dhagahuun beektu. Eega sii dhagayeeti amma nama seensiif namaa muddamtare. Namni sun amanuu qaba kaa fudhachuu qaba. Maali nama amane seensifna? Amane odoo hin taane akkam eeshi nama amane seensisi nama kiristaanaa. Nama amane seensifna. Okay, nama amane ijoolleen kiristaanaa kan dhukkubsatan mee daddafa amma dafaati carraa kana fayyadama. Warri dhukkubsatan mana yaalaatti birriin baasinaati dafa ijoolleen kiristaanaa mee. Birriin baafnu nu waan birriin baafnu nu hin fayyina natsaa nu fayyisa. Ijoolleen kiristaanaa jirtan lakkoofsa barreeffadha amma kana jinseesisa dafaati wanne jedha tamam. Eenyu keraa kana maaltu seensee jiru? Kootu ata dharraani Iyesuus Kiristoositti yoo amantee isa dhugeeffattee hin fayyita rakkoo kam keessaa yuun bata kootu. Kiristaana inni? Sitti maal? Nama buustan kiristaana. Wallahi kun kijiba yaa gurba. Kun kijiba guddaadha. Atuu fayyaan qabdu teessadee wannaa dhiisite. Atuu ka fayyaan qabne nama fayyisa jettaasa kun kijiba peenteeti si galte. Kijiba peenteeti. Akkami fayyaan qabne ani? Akkami eessa kiyya fayyaan qabne? Maalu amma hunda fayyaan qabne osoo amma nama fayyisattee osoo fayyaa qabaattee nama fayyisattee natti dubbattaa sana afoo dhaabbattee. Nama fayyisaa miti. Macaafa irratti hundaa'ee jira kuno. Mee fayyisiisa kana mee fayyisi. Mee fayyisi. Kamtu dhukkubsate? Kuno kiristaana tokko seensee jira. Qoy ka dhukkubsate si seensisa qoy. Ka dhukkubsate si seensisa. Ijoolleen kiristaana dhukkubsatan lakkoofsa barreessa. Tokko asii baheetiin jira kan fayyisa. Iyya keradiin kera maaliif jirtaasaa keradiyoon. Eenyuun akka dhukkubeessa akka dhukkubuun beektaa? Keradiyoon jirta? Si dhukkuba moo ati akkanuma ol seente? Maal jetti? Si dhukkuba moo jalistee ol seente siin jedhe? Nan dhukkubu. Eega si dhukkubnee qoy eega si buusaati. Warri dhukkubsatu seenaa abboo warri dhukkubsatu barbaada amma. Qaallichi kun fayyisu kan. Abbuu eegeetaa kan jedhu na dhukkuba jechaadha. Lakkoofsa tokko barreeffataa ture. Maal jette? Abbuu eegeetaa kan jedhu kun lakkoofsa tokko barreeffataa ture. Doktoriidha. Anamma doktoriidha laal. Eeywa. Eeywa. ايش بقى يدن أول Qoy doktora wajji walitti dhufteeti dhukkee sirraa kaasa amma warra nama fayyifne dheesoo beetiin ummata miskiina lafarraa fitaa jiru. Manni yaalaa kanaas hin jedhe dhukkubsataan harma gad dhufa achii miti san biraa miti. اول Ayyee dhukkubsataan sibir eeyyuu amma kan waan guddaa arganne qoy. Kee raadiyoo waan guddaa harkaa qaba qoy. Mana yaalaa jira kunoo mana yaalaa jira. Dhukkubsataa bira si haafitu maqaa Yesuusin ka kiristaana way bira naafidi rabbii jedhiitti kira. نوف كلشا Ka kiristaana bira naafidi amma kana mee qaallichi kun kadhatee haa fayyisu. Kijiba. Ni kijiba fagala kijibda subhanallah. Musin jedhe sani muslima odon taane kiristaana fidi kiristaana itti amaneeru fidi. Namoonni si barbaadu jira nam fayyisa yoo taate kiristaana si barbaadu jira jalisi ko kijiba wallahi kijibda. Iyyisiisee sin keessa baasa. اول Maal baafta maal yisiifta saani kasiin jedhe nama dhukkubsate fayyiftaa siin jechuu jira bar. Maal yisiifta dhukkubsataa yisiifta saa. Jinni keessa baasa. Namni dhukkubsate takka coggaaraa dhukkubsata takka asmii yisiifta moo nama coggaaraa dhukkubsate coggaaraa keessa yisiifta. داني Naga qabda jinni dha coggaaraa. Kama fedhe haa ta'u kiristaana fidi ka dhukkubsateeru. Sitta iyyan yebbo kijiba. Iyyi keessa baasan mun jedha saa. Nama coggaaraa dhukkubsatu akkam godhe keessa baafta saa coggaaraa keessa baafta yisiifte. داني La senesiraati nama dhukkubsateeru ka kiristaana fidi.
Keraadiyoon mee nama dhukkubsate bira Awwal, naaf awwal. hime. Gurbaan kun ni kijiba. Kijiba Awwal. isaadha kana dhaamsu. Wayye maal Abu jette maal abu? jetta? awwal. Wayye. Mee walaa dhaggeeffannu ka. Awwal maal jechuu Dhaga'u barbaade jira beektaa? inni dhukkubsataati. Wayye ayyee dubbadhu. Daani. Wa Annaan waan dubbachuu barbaade akka waliigalaatti falmiin keessan baay'ee gaariidha. Haa ta'u malee garuuyyuu Yesuus Kiristoos nama dhukkubsataa miti du'aa kaasaa ture jechuudha. Nama du'aa kaasaa turedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos jechuudha. Ana dhukkubsataa miti nama dhukkubsataa miti jechuudha. Isa du'aa kaasaa turedha. kun ifa gala. Awwal lagartaami. Okay, du'aa kaasuu dandeessa ammaati abu. Eenyu du'aa kaasa isin keessa? Kun ifa gala ragaan bahmaa fi ragaa hin jira. Ragaan macaafa hin Eenyu jira. du'aa kaasa isin keessa? Eenyu du'aa kaasa isin jedhe? Isin lamaan keessa du'aa kan kaasu eenyu? Natti maal daddaba? Alaazar entu du'aa kaase beektaa? Awwaa Yesuus hojjete isin hin jenne. Isin maqaa Yesuusin hojjannaa jettanii mi isin? Eenyutu du'aa kaasa isin keessa me? Nama mee raajii barbaaddan fidaati ka du'aa kaasu fidame. Kun Oromoon yeroo hunda Hacaaluun nu jalaa du'e jetteetiin boossii dhaqaati Hacaaluu kaasame. Battee urgeessa kiristaana deemaa kaasame. Hacaaluun kiristaana mee deemaa kaasame. Namni foon uffatee jiru dandeettii ofiitii uumaa gochuu hin danda'u. Garuu eenyu waa gochuu danda'a? Isaan maqaa Yesuus Maal Kiristoosiin Yesuusin waa gochuu hin hojjetu danda'u. maqaa Yesuusin kaafna ka jettan eenyuun kaaftare ka bira? Mee namtichi dheengadda rukutamee kun Ameerikatti du'eetti wanna kan dheengadda amma kun dargaggeessi qawweedhaan rukutanii ajjeessan. Mee kaasaa sayyuu ka'e deebisaa mee kun boo'u jirtanii. Dhaggeeffadhu awwaali. Fayyu dursa moo amanu dursa? Ani baddu ani kiyya siin hin jenne. Akka waliigalaatti amma Kiristaana kaasaa siin hin jechuu waliigalaan jirtanii bar. Dura wal dhaggeeffadhaa isin. Dura wal dhaggeeffadhaa isin. Isan nama mormaara malee namni tokko kan fayyuu danda'u gaafa onni ofiitti amanee wanti sun hin ta'a. Ati amma gabaabsi Daani. Daani gabaabsi. Mana yaalaa deemi Yaasiin. Daani gabaabsi. Daani. Du'a kaasuu dandeessa moo hin dandeessu gabaabsi. Du'a kiristaana kaasta moo hin kaasu. Maal jechuun barbaade seeti? Akka waliigalaatti jechuudha. Amma akka musliimatti musliimni dukkana keessa jira. Itti mul'isne waa'ee hafuura qulqulluu wanni beekan tokko illee hin jiru jechuudha isaan. Dukkanni kan kee abadu dukkana maal keessa jira maabiraatiin agartuusa. Maabiraatiin kan kee agana asitti dukkana keessa jira. Waa'ee nabiinsa hin Abu dhugaa keeti namni itti dukkanaa beektaa garuma Waa'ee nabiinsa wanni Maal dukkan? Jalleen maal taate isa kunni fayyaa qabde maabiraatiin kan kee agana ifa haga amma na biraa ifu kana. Sintu dukkana keessa jira. Fidduniyaa wal akhira. Dukkana keessa jira jedha isaa kun ani maabiraatiin akkana ibsadee osoo taa'u. Akkasiin jedhe. Sokoof sorgoo beektaa? Dukkanni kan kee abadu ani akkasiin jedhe. Sokoof sorgoollee isi akkasiin jedhe. Mee dubbii gabaabsi natti hin dheeressin. Gabaabsi namni tokko caalee na taasaati. Akkasiin jedhe. Ela awwalo. Amma du'aa kaaftamoo kaaftu Daani. Nabiinsanii laftii fi waaqni uumamu hunduratti iyyuu hin ture jedha. La qoy abu. Laftii fi waaqni uumamu hunduratti iyyuu nabiinsaan hin tura ture jedhama. Macaafa qulqulluu irratti hin dubbata. Hayyee mee Daani naaf obsi hayyeeti. Daani naaf obsi. Abu na dhageessaa mucaa. Yaashi. Maqaa Yesuusin du'aa kaaftamoo hin kaaftu. Yesuus namni natti amane hojjaan hundumaan hojjeta jedha. Du'aa kaafta ammati. Ela sijjammar du'aa kaasuudhaaf namni lapheen amane fayyuu hin danda'ama. Ela qo'ee kan dhaggeeffadhu. Ela fi sijjammarii dhiisi. Du'aa kaaftamoo hin kaaftu. Gabaabsi. Namni tokko fayyuudhaaf lapheedhaan amanuu qaba jechuudha. Maal lapheedhaan amanaan du'atu lapheedhaan amanamu. Anaa miti barkaan ana kaasii jechuutti hin jiru bara. Du'aa siin jedhe warra qabrii jiru kaaftamoo hin kaaftu ati. Warra qabrii jiru. Maa qabrii keessan deemee isin akaas barbaadde nama keessan. Lakki nama keenya miti kiristaana kaasta. Kiristaana kaasuu dandeessaa? Pheenxee akka kan keetii. Asittis qarbii gaafa Pheenxee akka keetii kaasuu dandeessaa? Qoyi Daani naaf obsi nama lamaan naaf seena. Pheenxee kaaftaa pheenxee akka kan keetii kaamaneetiin du'e akka kan kee amaneetiin du'e kaaftaa deemtee. Kaasuu hin danda'an.
inni Yesuus Kiristoos kan Eka kaasuu kaasuu hin danda'u. dandeenye kanas nurraa dhaabe ati amanteen jirtu jechuudha. Kanas Kan kaasuu danda'u Yesuus Kiristoos bichaadha. Nama akka kiyyaabsii kanaa miti kan isa kan biraa kaasuu danda'u jechuudha. maqaa Yesuusiin kaaftaa siin jedhe maqaa Yesuusiin kaaftaa siin jedhe. Nama akka kiyyaabsii kanaa miti kan kaasuu danda'u sin jedhee barsiiste maa jiraan. Yesuus malee ati hin dandeessuumi maqaa Yesuusiin kaasuu hin dandeessuumi ati. Aniif si'ila foon uffanneeti kan jirru jechuudha. Innis foon uffatee gara biyya lafaa dhufe. Inni garuu abboommii qaba waaqarraa jechuudha. Kan isaaf kenname qaba. Du'a kaasa tole. Alaazariin du'aan akka kaase. Ati iyyuu hin beekta jechuudha. Inni dhageessallee ijaanis argiteetu. Maaliif hin beekta waan ta'e waan marayyuu. As deebitee ammoo uummata shawwaduudhaaf, uummata dogongorsiisuudhaaf wanta warroonni beenxee noo kan haaraan kan jiru yoo ta'e shawwaduu dandeessa. Garuu beenxee sirriitti amane yoo ta'e yookaan immoo Yesuus fayyisaa ta'uusaa beekuun bichaa nuuf gahaadha waan si dhufu keessa jechuudha. Beenxee jedhe beenxeen jedhin akkisiin jedhe akkisiin jedhe ati na dhaga'u jirta abu na dhagaasa sagaleen kiyya jira amma kuni kaasuu hin danda'u jedhe yaa jamaa kuni kaasuu hin danda'u jedhe amaneen jiru jechuudha. Kanaafuu nama sobdii jechuudha. Raajonni sobaallee akkanuma nama sobdii bara. Bilaashuma nama sobdee ijoollee zayitiitti guuranii tuma uummata fixu jiran. Dabbaranii fixu jiran. Malee kiristaanni tokkochi isaadha maqaa Yesuus. Mee kiristaannummaan ana jedhu kan ani laphee qaba jedhu ani jajjaba kan jedhu mee koottaati. Mee koottaa wal gahaati. Nama tokkicha miti wal gahaati. Mee maqaa Yesuusiin du'a tokko kaasaami. Dhugaa dubbattan isin hin jenne. Hin kijibdan. والله نيجي جبنا أولي دي أمة الشيطان تنايتني كاتني شيطان سكيزا باسايا تاني نجيبون دانا كرانو سنجن في كرات يادار تغرغرا مالي في نم تكو أمانو دافي فيو دافي درا وفي كيتي أمانو قبدا أن سكرات دي فيسود أف مكا يسوع سيتين وفي هن كيتي أمانو قبدا قابو في كيتي أمان مسلم كاسا سنجد مسلم كاسا سنجد يعني كريستانا كاسا سنجد مرين أن كريستانو ما كيساني كاسا سنجد فاسترو تو ما كيسان كدوان awwal dhiifama gidduumatti takkaan seenaa jedhi gaaffii kana gooftaa Yesuusitiin kan gaafate eenyu seexana beektaa mee foogii kanarraa of darbadhu mee dhagaa kana daabboo godhii nyaadhu inni akkasii kun warra firdiif qophaa'ani beektaa gaaffii seexanaati malee kun gaaffii namaa miti bakka kana jala muree qabadhu. Inni koomi inni an gaafadhe moo akkamitti ati mee du'a kaasi pheenxee mee waa maatii du'aa kaasu akkamitti jetta hojii waaqayyo hojjetu ittiin nama qoruutiif ati akkamitti nama yaamta qoy. Okay, ati amma du'aa kaasuu dandeessa moo hin dandeessu? Du'aa kaasuu kan danda'u waaqayyo abbaa maqaan isaa Iyesuus Kiristoos isa ta'edha. Waaqayyo abbaa maqaan isaa Iyesuus Kiristoos kunillee nus kaadha. Kun amma maxxansa addaati kunillee nama. Maxxansa addaati. Maxxansa addaa miti macaafa maxxansa kitaaba addaati kun. Maxxansa addaa miti macaafa qulqulluu Waaqayyo abbaan Yesuus maqaan isaa Yesuus jedhasa. Maal taate nagaa qabdaa ta'uuzu billahi min akkasuma jedha eeyyee. Habbuu hafuurri si keessa jiru kun hafuurri walitti si harkaa laaqee kun si keessa arguutamu obbo. Maqaa rabbiitiin si keessa arguutamu. Hafuura maal fudhuu dandeessu sila Waaqayyo abbaa isa maqaan isaa Yesuus jedhamu jettasa maal nagaa? Eeyyee wangeelarraan sitti maa jira? Ammayyuu si keessa arguute abbaa maqaa rabbiitiin maqaa isa samii dachee uumeetiin ammoo si keessa arguute seexanni seexana rukuta. Seexanni seexana rukuta. Seexanni rajim ka akkanatti wal si dabsiisi yookaan si keessa arguute. Seexanni seexana rukuta. Ammayyuu si keessa arguutee jira yalla. Nama aznaannatanii. Ayyee garaan deebiname. Takka nama aznaannatanii. Isiniif nama gaddisiisa wallaahi isiniif nama gaddisiisa jireenyi isin keessa jirtan kuni nama laali biyya lafaa kana irratti illee abdii hin qabne nama gaafa du'ellee geennataaf abdii hin qabne. Nuti maqaa Yesuus waa hojjenna jettee nutti deemtisaa hin saalfattu jedhu maqaa Yesuus saatii kanatti waan takfiirafte lafaa kaasuu hin danda'u saatii kana dhugaadha duraanii yeroo jirutti Yesuus hojjechaa ture kanatti illee naman. Garuu saatii kanatti amma warri raajota sobaadhaa jedhamu sun kijibdoonni gayyaate zayitii gurgurattee uummata fixu jirti. Uummata miskiina dubartii shamara dargaggeessa gowwaa kana walitti qabdee fixu jirti. Kaaniin Ameerikaa deemte kan maal gootaati si fayyifna maali kun kijibabbo mana yaalaa deemi. Mana yaalaa mootummaa wanni baneef isa kana. Maaliif kiristaana dura caalaa yaalamu jira bar biyya keessatti. Iyyuu cufaa kaatiyattu bar hawaasaadha wanni arameef yuunivarsiitii hawaasattu himatee bar. Kanaani naannoo sani beekani hawaasaadhaani hawaasaarraa kana xiqqishu mooyiti. In beeka bareecheeti hin beeka. Iyyuu cufaa bira deemnaan jedhe. Iyyuu cufaa bar hawaasaa keessa wanni ari'ameef yuunivarsiitii hawaasattu himate.
sababni isaadha ummata miskiina HIV hin qabaman nama 11 guutuu fayyadanii jirtanii maqaa Yesuusiin kiniina darbaa dawaa darbaati biraa deemaa jedheen qoricha darbaa jedheen Awal. darbanii erga seen namoonni sun tokko hin du'an guutuu isaaniitu Na dhagaye awal na dhagaye yeroo takka. sammoodhaan ammoo aranii achi baasan wannaa keessa hawaasa keessa Yeroo takka na dhagaye. Hawaasaas ta'e Oromiyaa caafii irratti hawaasaan gamarraan jira Oromiyaa caafii irra jiran. Amma iyyaa jira. Yoo cufaadhaa maal dhufii iyya malee maal na hiisiisa yaa gurbaa maal taate ijoollee akkuma wannaan ta'in kaate akkuma argite hin ta'in. Ayyaa magaran si deebi'anii saatiin deeme yaa jamaa. Bismillah azaana mina biraa. Mee waa xiqqoo si haasofsiisa sanyii kana sanyii mee waan fayyinaa kana hin danda'u inni. Gaafii seexanaa jechuun jira. Garaan gaafii namaatti sii deebisame. Gaafii namaatti sii deebisa. Na dhaga'u jirta sanyii? Sirriitti si dhagaa. Azaani na biraa ga'e. Hayyetti qishmoo isitti haasa'e. Haasaan jettee lakki baqachuu hin baqatiin. Nagaa qabda namtichi maal mataa sii hiikate moo? Eessa baqadda mana kiyya seensisee jira? Kuni koo mana isaa TikTok irraa. Ani immoo mana isa dhugaa isaa mana Yesuus Kiristoos seensisa jabaa. Isuma sani gasti anas si keessummeessee jira bara eessa baqadda? Yoo barbaade gasti buusa yoo barbaade ol si baasa yoo barbaade bilook si godha yoo barbaade muut si godha. Bakka mirga qabu taatiin baqatiin naa jetta isaa ol seensee osoo si eessatti baddare allaa irraa baratte allaatu si barsiise eessatti baatee baddate. Allaa si barsiise eessatti baatee badda. Diktaaterummaa. Gowa. Baaliku. Tamlaaka. Wanda te waan ijoollee tartiibaan guddan kanneen akkam godhan saa isaa fidaniiru. Maaltu ani isa wajjira. Maaltu gara isa dabarse? Gowa. Nuti anamma waan tokko Yesuusin arrabsine nama tokko arrabsine waan tokko keessa nama arrabsaayedha. Keessa nama arrabsaayedha. Yesuusi wajjin arrabsina. Yesuus Kiristoos ilmaan bofaa jedhaan. Ilma bofaa amma kun ilaala. Ilmaan bofaa jedhaan. Ilmaan seexanaa jedhaan. Ilma seexanaa tamma inni kun akkanatti waan arrabsu kun. Yesuus irraa Yesuusi wajjin waan arrabsina akka kanatti. Warra sirriin jirre Yesuusi wajjin wal qabnee arrabsina laala. Yesuus illee waan arrabsina nuti illee waan arrabsina jechuudha. Yesuus illee arrabsita. Yesuusin arrabsaa miti Yesuusi wajjin arrabsina malee kan keetii kan. Akam goona reessaa duuba waan dhufeetiin maaltu isa geesse Allah bika maaltu isa geesse an san dubbachuutti hin jiru waan kiyyaasa'u jira Yesuus ilmaan bofaa jedhaan Yahudota ilmaan seexanaa jedhaan kunillee ilma seexanaa tam wanna akkanaadha nabi dhuftanii nabi Muhammadiif alayhi salaatu wasalaam Allah irra dhugaadhaan arrabsuu dandeessan irra si deebi dhageeffadha daanii namni nabira dhuftan kiristaanota hamba nabira wagguu dhuftan na arrabsuu mirga qabda waan tokko isinitti hin aaru osoo amma na arrabsaa oleemi amma gurbaan kun seexana uumaa jedha arrabsaa oleemi ani isinitti kolfee isin bira dabre laakiin osoo anas taa'u achi dabartanii nabi Muhammadiin alayhi salaatu wasalaam arrabsuun dandeessan osoo anas taa'u Allah subhaanahu wa ta'ala irraa dubbachuu dandeessan yoo gaafattan qabattan gaafii na gaafachuu yoo isin gaafadhe gaafii na deebisu Sigalte? Akkasuma bakka wal arrabsuuf ta'a. Amantama keessan keessa eenyullee ta'u maaltu isin guggube fakkeenya namni fudhate yoo itti amane hin fudhata amantaa kamiyyuu hin fudhata namni amantaa isa ta'e jechuudha. Maaltu isin guggube yeroo hunda macaafarraa akkana isin lolchiisa isin humnaan namni fakkeenyaaf amantaa kana qabadhu qabsiisan jira. Yeroo hunda laal. Giddiidhaan seensisaa si turfee seeni malee. Yookiin dandeettanii nama amansiiftan. Yookiin karaa qajeela yookiin ragaadhaan nama amansiiftan yoo namni fudhachuu didee Ustaazi gaafii tokko gaafatu nama arrabsitan dandeettanii nama amansiiftan kun gurbaani dandeettanii amansiiftan guyyaan shahaadaa qabsiisaa oolla dandeettanii nama meeqa islaamaa guyyatti qabsiisaa oolan dandeettanii nama amansiiftan nun jedhaasa dogoggorsa hojii sheekanaati. Biyya Itoophiyaa keessa jirtamoo afaan Oromoo dubbattaa mi'an. Ijoollee maxxansaan oltu sana shahaadaa qabatu. Kaleessa iyyuu shahaadaa qabsiisanii turan. Har'allee shahaadaa ilma qabsiisna. Boruullee hin qabsiifne. Dogoggorsiitoota kanarratti shahaadaa qabsiisaan ooltusaa nama siiftan jedha. Warra karaarra dhaggeeffadhu warra karaarra nama jallisa warra dogoggorsiitoota kaa sunni nama. Ayyamee kanarra dhiifittiini gara nyaataatti adeeminu. Eenyu kana yaa jamaa saatiin kun deeme salaatee aga deebi'u eenyutu to'achuu danda'ame?
moo cufeetiin baa namni tokko banee